attam jirtu warri viidiyoo kana daawwatan marti keessanuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin nagaa isin jechuu barbaada. Egaa har'a waa'ee wangeela Waaqayyoo waan gabaabduu wayii dubbachuu barbaada. Akkuma dubbii Waaqaa keessatti arginu Waaqayyoo jalqabaa ardiif samii uumee waan hundumaayyuu biyya lafaa irra erga uumeen booda nama fakkeenya isaatiin akka uumeetiin jedhe sagalee Waaqaa nutti dubbata. Nama fakkeenya isaatiin bifa isaatiin akka uumeetiin jedhe. Namoonni inni uume kun ammoo aboo akka qabaataniif wantoota uumame irratti aboo akka qabaataniif isa kanaaf isaan akka uumeetiin jedhe hin argine. Haa ta'u iyyuu malee qajeelummaa Waaqayyoo qulqullummaa Waaqayyoo itti jalqaba isaan uume isaan irraa dhaabachuu waan hin dandeenyee fi cubbuutti seenuu jalqaban. Cubbuutti badan. Cubbuu irraan akka ka'e egaa mana qulqullummaa Waaqayyoo iddoo qulqullummaa san keessaa akka gadi darbatamanii dubbii Waaqaa illee ragaanfa. Kanaaf egaa maal inni biyya lafaa egaa namoota bifa ofiitiin uume sanii yeroo hundumaayyuu waan jaalatu waan ofitti dhiyeesse ofitti aansee waan uumee fi fakkeenya ofiitiin waan uumeef yeroo hundumaayyuu duukaa bu'aatiin akka fala adda addaa isaanii uumaatiin akka ture dubbii Waaqaa keessa deemnee ilaaluu hin dandeenya. Waaqayyoo karaa ergamootaa, karaa raajotaa, namoota garaagaraa kaasuudhaan namoota ofii gara ofii deebisuudhaaf akka yaalii guddaa godhaatiin ture hin argina. Inni dhumaa garuu ofii isaatii gabbuu qaba ture. Kanaaf egaa dubbii Waaqaa wangeela Yohaannis 3:16 irratti akkuma dubbatu Waaqayyo akkasuma biyya lafaa jaalate tokkicha ilma isaa dabarsee amma kennutti. Ilmi isaa ammoo yeroo dhufeetiin jedhu foon uffatee jidduu keenya bule. Wangeela Yohaannis 1:11 irraa hamma 12 hamma 14 yeroo dubbifattaniitiin jettan inni gara warra isaatii ta'e hin dhufe isaan garuu isan simanne warroota simataniif ammoo aboo ijoollee Waaqayyoo jedhamanii waamamuun sun isaaniif hin kenname jedha. Warri saxxamanan Waaqayyo aboo kenneef. He gave them the authority to be called the sons and the daughters of God. Aboo santu nuuf kenname nu mirga san arganne mirga ijoollee Waaqayyoo jedhamanii waamamu karaa santu nuuf baname. Wangeelli nu qabannee jiru wangeela gooftaa Yesuus Kiristoos isa karaa nuu ta'e isa jireenya nuuf ta'e isa abdii bara baraatiif kan nu qopheessu san jechuudha. Du'a bara baraa keessaa du'a jireenya bara baraatti kan nama geessu. Namni gooftaa qabu akkuma dubbii Waaqaa jedhu wangeela Yohaannis 3:16 irratti 17 irrattis akkasuma jedha warroonni cubbutti badan firdi Waaqayyo akkanumaan firdii jala isaan galchuuf hin taane firdii jala isaan oolchuuf akka kenneetiin jedhe hin argina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf yaa obboleessaa yaa obboleettii egaa gooftaa Yesuus Kiristoos kana amanuudhaaf garaa kee banuu qabda. Waaqayyo akka isa gargaaru garaa kee banuu qabda. Yesuus kan inni dubbate ani karaa dhugaa jireenya ana malee karaan biraa hin jiru jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan ka ulfaate haa ta'u. Egaa duuba kiyyaan ka jiru mucaa kiyyaa amma diqqoon na jeeqaara fakkaata. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf yaa obboleettii yaa obboleessa kiyya warri sagalee kana dhageettan yeroo keessan uduun fudhanne murtii sanirra akka geettan Waaqayyo isin haa gargaaru hunduma keenyaan nu haa gargaaru. Ulfaadhaa hin kadhanna. Barabaraan ol jettee ka jiraattu abbaa keenya gooftaa barabaraa warri viidiyoo kana caqasan warri viidiyoo kana daawwatan maqaa Yesuusitiin wangeela kee ka jireenya namaaf kennu san yaa Waaqayyo gooftaa murtii sanirra akka ga'uu danda'an akka isaan gargaartu fedha kee haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoositiin bakka jiranitti bakka caqasaa bakka daawwataa jiran sanitti iddoo jiranitti murtiin sun hafuurri qulqulluun kee akka isaan gargaaru fedha kee haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoositiin wanta murtiirra akka hin geenne isaan dhoggu
daangaa kasaan godhee jiru hundumtuu maqaa Yesuusiitiin jidduu isaanii kaka'e haa ta'u. Isa kana waan gootuuf galanis siif haa ta'u maqaa Yesuusiitiin. Ameen.